Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii addaa keenya har'aatiin mootummaan Sooddoo jaatanii alii Maarsabiit yeroo Oromiyaatti ni deebisaa laata kan jedhu kan wajjin laallu ta'a. Qophicha qopheessuun an kan sin wajjin turaan ibsaa gadaati hamma dhumaatitti nu wajjin turaan affeerraa kooti. Jaatanii alii kufaatii mootummaan dargii duuba Keeniyaatti ajjeefamanii Maarsabiititti kaawwalaman yoo tahanii jiraattonni godina Booranaa Sooddoon isaanii gara Oromiyaatti utuu deebifame jechuun gaafatu. Bara 1944 Booranaa Meelbaatti dhalatan jechuun seenaan isaanii ni agarsiisa. Jaatanii alii tandhuu maqaa namni hundi isaattiin beekudha. Maatii fi firoottan isaanii ammoo kittee jechaan akka waaman abbaan falmataa jaatanii diddaa boruu ni himu. Qorataan aadaa fi seenaa yoo dubbatanis jaatanii alii tandhuu gaafa jalqabaa areerootti isa argee jedhan. Jaataniin muudamee akka dhufee dheeraa ija gurguddaa nama simboo qabu ka dubbatees nama dhageeffate ture jedhu. Akka abbaan falmataa jaatanii jedhanitti kitee yookaan jaatanii alii tandhuu xinnumatti farda gulufuu akka jaalatu himu. Warri maatii isaatuu farda akka qaban eeranii jaataniin maatiirraa kan dhaaledha jedhu. Sana booda bara san biyya ka bulchaa ture Tafarii Mokonnon Atsee Haayile Sillaasee carraa barnootaa ijoollee hedduuf kennaniin mucaa dinqaa alas farda guugsuu jaalatu jaatanii illee Finfinnee dhufee mana barumsaa Gullallee jiru Madaaniyaalaamitti barate jedhu. Akka abbaan falmataa jedhanitti jaatanii alii barnoota isaanii kutaa 1 hanga 6 mana barumsaa Madaaniyaalaamitti sadarkaa lammaffaa Jeneraal Wiingeetitti xumuranii achiin mooraa leenjii poolisii seenan. Yeroo kanas iluu abbaa booraa dabalatee bakkeewwan garagaraatti saba tajaajilaniiru jedhu. Duubarra bulchiinsaa Atsee Haayile Sillaasee jaatanii alii nama dubbatee amansiisuu fi qaroo tahuu argee ofirraa fageessuun jechuunis dubbatu. Sana boodas bara 1975 gara kutaa bulchiinsa Sidaamaa Alasii Hawaasatti argamanii bara kana aansuun jaataniin horsiisee bultoonni jireenyi isaanii akka fooyya'u waan hedduu dalaganii jiru. Yeroo kana Hamarii fi Booranaatti keessumaa hawaasni horsiisee bulaa jireenya isaa akka fooyyeffatuuf hedduu barsiisaa turan. Erga kana hojjetee turanii booda bara 1991 mootummaan dargii kufee sana boodas humni hizba wayyaanee Harannat Tigraay yoo biyya qabatu jaatanii warra kana duuka hojjechuu waan hin feenee fi biyyaa baqatanii jedhu. Yeroo baqatan kana dhaqanii imbaasii biyya alaa Naayiroobii jirutti koola galtummaa ture yaadni isaanii akka abbaan falmataa jedhanitti. Garuu kun hin taane tilmaaman gara 6-4 yoo hoteela turan yeroo adda addaa yaalii reebichaa fi saamichaa irra gahaa utuu jiru ofirratti ilaalanii nama isaan guulaa tures hanga ejjennoo of eeggannoo hin taasifne. Achiis yaalii ajjeechaa hedduun booda adoolessa 2 bara 1992 Keeniyaatti ajjeefamee booda Maarsabiititti awwaalamullee eeramee jira. Jaatanii Bonayyaa dhalataa Booranaati akkasumas barsiisaadha. Wanti jaatanii alii tandhuu biyyaaf oolee sirritti hin leellifamne. Mootummaan ammaas waan inni hawaasa naannoof yaadee sirritti lafaan gahuu malee jedhee kana malees awwaalli jaatanii keenya keessa jirullee ol dhufuu qaba jechuun himee jira. Obbo Bonayyoo Diddoo Biiroo Aadaa fi Turizimii Mootummaa Naannoo Oromiyaatti ogeessa qorannoo seenaa fi aadaati. Mootummaan seenaa kumalaa jaatanii alii akka yaadatamuuf pirojektoota hedduu maqaa isaan moggaase jedhan. Yoo kallattiin eeranis manneen barnootaa hedduun maqaa isaaniin moggaafamaniiru. Darbees dhiyeenya siidaan isaanii magaalaa guddittii godina Booranaa Yaaballootti ijaaramee jira. Komii jiraattonni godinichaa kaasan waa'ee Sooddoo jaatanii alii Maarsabiit Keeniyaa jiru ilaalchisee ofii isaanii kanaan dura Sooddoo jaatanii Maarsabiit jiru akka dhaqanii ilaalan ragaa bahu. Yoo dubbatanis kanaan dura mootummaan duraan ture akka Sooddoon kun biyyatti deebi'uu hin fedhu ture kanaaf rakkoo ta'e amma garuu mootummaan hin mormu jedhanii jiru. Jaatanii alii tandhuu ganna 29 jimaata dabree adoolessa 2 bara 1992 Naayiroobitti naannoo Nagaaraa jedhamutti ajjeefaman. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii kennaa waa'ee jaatanii seenaa gabaabaa kan isin biraan geenne kanama hanga ammaatti turedha. Hanga sagantaa itti aanu walitti deebinutti sagantaa Oromiyaa Global Media afaan wajjin turtii gaarii.